Akkas jedha Dasitaan, obboleettii kee jaaladhee limoggasaati jedhee ofitti nasissuu didee adaraa naa ababbalee. Ashamaa akkam jirtuu hordoftoonni qeddoo YouTube jaalatamtoonni kabajamtoonni subscribe like gochuun na jajjabeessaa adaraa keessanii. Egaa Dasitaan ji'oota darbaniidhaa fi rutaa jaaladheeraa waan hundumaa ta'uuf anis of kenneeraa jechuudhaan miidiyoota garaa keessatti akka dubbachaa ture ni yaadattu. Rutaanis egaa jaalalasaa yoo qabaachuu baatteyyuu egaa namummaa isaatiif jettee akka waan jaalalasaa qabduutti fakkeessitee ni turte. Isa kanas egaa diinota lama turanii kan boqonnaa fi aara galtii ishii dhoowwaa turanii. Sanarraan kan ka'e nagaan hundumaan caalaa jechuudhaani kallattiilee garaadhaan egaayii caanaan ishir akka ture ni beekamaa. Nutis egaa ittiin falmaa akka turre maaliif akkas gooti jechaanii akka haasawaa turre ni yaadattu. Namni kunis immoo gamoo sii biteeraa konkolaataasii daabeessiifan bitaa umtuuyyuu nan dhaabuu jaalala keen duubatti nan deebisuu jechuudhaan haraasii jaalatee jedhama. Nutis immoo daa'imadhaa Dasitaan siif hin ta'uu yoo ta'ellee boorcii kan qabuu fi xunchaa kan baasee sirraa lolee kan roorroo dhoowwatu si wayya jechuun kallattiilee arfaniin harka walitti rukunne kan keenyas walabaaraa diina walitti ta'aa kallattiilee garaagaraan bukkee dhaabanne. Dubbiin egaa akkas miti kutattuu fi jabdu abbaa ishii al tokkichaa namoota sadii jireenya koo keessaa bahaa jechuun akka ishiin qofortee baaste ni yaadattu. Sanarraatiin kan ka'e daaniin kaleessa akkamittiin nan bahaa harka koo duwwaa xoorataan barbaachisa jechuun akka dhufes ni beektu. Dasitaanis ani ruutiyyeedhaan hin dhiisu ishiin nama jaalatamuu qabdudha akkamittiin jechuudhaan obboleettii ishii eelduu yeroo darbes akka haasofsiisee kaleessas akka haasofsiisee ni beektu. Kana jechuun ati baay'ee nama gaariidha, namatti toltaa. Kallattiilee garaadhaan ishii gammachiisuuf shoorratti hin taphanne umtuuyyuu hin jiru. Obsumaan eeggadhuu haala isheen amma keessa jirtutu waan hundumayyuu ishii wallaalchise jechuun ishiinis waadaa galtee fi akka deemte ni yaadattu. Egaa asirratti eelduun balleessaa qabdi jedheen fudhadhaa. Maaliif jennaan rutaan guyyaa tokko teessee of dhaggeeffattee jireenyi koo maalii, gaa'elli koo maaliif diigamee, abbaa manaan koo maalirraa dhabee, anoo abbaa manaa koorraa maalan dhabee jechuun tasgabbooftee guyyaa gaafa tokko lafa ooltee ofii ishiitiin ofitti haasoftee rabbi ishiitti haasoftes tokkollee hin qabaattu. Bukkee ishii naanna'anii dallaa itti ijaarratanii asiif achi butaa fi boqonnaa dhoowwaa akka turan ni yaadattu. Akkamittiin obboleettiin dubartii dheengaddaa ji'oottan 3 darbanii keessatti gaa'ela diiddee har'a nama kanadhaan simachuu qabdaa, wajjin jiraachuu qabdaa, nama si jaalatee hin dhiibin jetti. Eeyyee dhugaadhaa. Dubartiin yookiin immoo shamarreen dhiira ofii ishiitiin jaalatteen yeroo baay'ee kan miidhamtu ni jirti. Namni kun akkamittiin akka ruutaa dhugaadhaan jaalateeyyuu adda baafannee akkasuma ruutaan illee adda baafattee hin beektu. Maaliif immoo jettanii gaaffii isinitti ta'a yoo ta'eera ta'e yeroo jaalalaa fi saatii jaalalaa wanta waliin dabarsanii gadi fageenyaan wal gaafatanii wanta jiru natti hin fakkaanne. Dubartiin gamnadha, hubattuudhas ogeettiidhas. Guyyaa tokko keessatti dhiira marammartee baruu bira gahuu ni dandeessi. Naaf ta'amoo naaf hin ta'u jechuudhaan mataa isaarraa hanga miila isaatiitti to'achuudhaan hin tilmaamti.
in hubatti sanarraa kan ka'e hin fedhu sin barbaadu jechuu in jaalatti. Maaliif jennaan rutaan waan hundumayyuu dandeessuu fi hojjettu yookiin immoo modeelidha. Kanaaf nama akka ishiitti gahee guddaa hojii miidiyaa irratti illee taphatu ishii barbaachisa malee umaafuu hin ta'u. Namni immoo kennaasaa jiraata. Dasitaan kennaa callisuu fi zimmi jechuu kan inni qabaatu. Ishiidhaaf immoo kun wanta ta'es natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf yeroo darbanii shaanxaa kee fidadhuu kottuu rootaatti galii gaafa daaniin fa'i jedhaniin ishii jechuun hin qabu. Dhiira jechuun mataasaatiin of danda'ee kan dhaabate jedha malee kan raafamuu fi wanta namni jedhe kan dhagahee duuba kaatu miti. Ulaagaa isa kamii fi maal gootee hin salphatu shaanxaa gottotee achi dhaqa. Isaantu hanga har'aatti isaan jiraachisaa ture immoo maaliif jecha isaanii dhagahaa? Isa kanaafis egaa haa ta'uyyuu malee obboleettiin ati maaliif isa dhiibdaa? Nama si jaalatee hin dhiibiin cubbuudha jechuun akkamittiin Dasitaa gaarummaasaa bartee naan jetteetoo hojjirtii jettee obsumaan eeggadhu jetteen dabaltee. Innis immoo irriba dhabee boqonnaa halkan naaf hin bari'u simmeetiin natti ka'aa irribni nan qabu jechuun iyyatasaa fi himatasaa itti fufee jira. Akkam akka goonuu nu dhibee jira. Walitti yoo deebisnee yoo buruu akka ruutaan jaalattee ta'uu baatee maal goona? Mee maal jettu? Komentii jalatti naaf barreessaa siniin jechuun jaaladha. Osumas immoo jaalachuullee baateera ta'ee maaliif akkanattiin makararee? Omaa ifa waan naa ta'e naa galee tokkollee hin jiru. Bubbeen immoo bubbisaatoo jira. Sagalee jalaan galuuf dhiifama siniin jechaa cubbuu sinitti haa ta'u. Biyya Dubaay keessaa aduu fi qorrasaa hin beektu. Fageenyarraa dhaabbadhee viidiyoo akkan hojjedhu adaraa lammii fi qimamiin madamadaamii sabskiraayibii naa gootan malee akka bira hin dabarree siniin jechuun jaaladhaa. Namni of danda'e yoo hojjate kan sinitti toluu fi kan jaalattan siniin jechuu jaaladhaa. Dhuma irratti immoo obboleessa kiyyaa Dasitaadhaaf dhaamsin ani dhaamu. Ilaa siin jedhaa biyya keessaa shaamarreen hin jirtu moo hanga yoonatti osoo hin jaalatiin immoo diraamaa hojjechaa jirta? Dhugaadhumaan nuuf hin galle yaadni kee. Yoo jaalatteetta ta'eera ta'ee ishumatti sixxee haasofsiistee sodaa tokkoof shakkii tokko malee amansiifachuu hin dandeessaa. Maal barbaaddaa? Maal akkan si ta'u jettee akkaataa ishiin barbaaddutti haala ishiin barbaaduun tun adeemtee yookiin immoo leenjii fudhattee ishiinumaan na leenjisii akkamitti na barbaaddaa jetteeni gaafattee deebiitti argattee akka ishee faana jiraattu ni jenna. Garuu immoo namoonni baay'een daa'ima jedhu. Ani guyyaa ati dhalatteef ji'a ati dhalattee illee yoo beekuu baanne ati xiqqoo nutti fakkaattaa siin jedha. Chaaw nagaa.